Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya marii siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegale. Marii haqa qabeessa kan gartuulee lammiin mo'ataa taasisu. Kan gaaffiiwwan uummata Oromoo deebisuu fi Oromiyaatti nageenya waaraa kan fidu ta'uu akka qabu kutaaleen hawaasaa gara garaa hubachiisaniiru. Maricha akka milkaa'uuf uummatni dhiibbaa taasisaa ture jabeessee itti fufuu qabas jedhaniiru. Mariin siyaasaa fi sochiin nagaa buusuu waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamuuf akka jiru oduuwwan bu'aa jiran ni agarsiisu. Kanumaan wal qabatee rogeeyyiin siyaasaa dhiibbaa uummanni marsaalee hawaasaa adda addaa mariin kun akka milkaa'uuf hawwii qaban michuu itti fufaniiru. Galmi marii kanaa nagaa waaraa milkeessuuf waldaan jiran mariin hiikuu keessatti mallattoo ta'uurra darbee rakkoo uummata Oromoo waggoota 5 as mudate furuuf akka dandeessisu hawwamaa jira. Rogeeyyiin siyaasaa fayyadamuun marsaaleen hawaasaa adda addaa yaada marsaalee hawaasaa gubbaatti qoodne mariin mootummaa fi ABO gidduutti taasifamu uummata Oromoo dhimma murteessaa ta'uu ibsan. Waggootii 5 darban keessatti yaaliin araaraa fi marii siyaasaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti yeroo adda addaaf adeemsifamuuf yaalamaa tureera. Sababoota adda addaaf akkasumas adeemsi araaraa fi marii qulqullaa'aa ta'ee dhabamuu isaatiin mariin yeroo gara garaatti eegalamu utuu hin milkaa'in hafeera. Mariin kun amma akka milkaa'u hawwii qabna kan ibsan rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa marichi akka milkaa'u gartuuleen lameen itti gaafatamummaa olaanaa gahee isaanii akka bahan gaafatanii jiru. Mariin taasifamu marii haqa qabeessa kan gartuulee lameen mo'ataa taasisu kan gaaffiiwwan uummata Oromoo deebisuu fi Oromiyaatti nageenya waaraa kan fidu ta'uu akka qabu hubachiisaniiru. Mariin siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegale akka milkaa'uuf uummatni dhiibbaa taasisaa ture jabeessee itti fufuu qabas jedhaniiru. Itti dabaluunis yoo milkiin tun uummata Oromoo marii siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti taate dhugaadhaan gaaffiin Oromoo dhibbaan dhibbatti ka deebi'u gaaffii afaan Oromoo, gaaffii mirga abbaa biyyummaa, gaaffii adda addaa, gaaffii mirga sarbummaa uummata Itoophiyaa, uummata Oromoo naannoo kamirraayyuu uummati keenya akka gartee tokkummaadhaan yoo ka milkaa'u ta'e ABO'n bakka isiitti gartee mariidhaan gahee isiin malu qoodamtee seera isiin malu gartee mootummaa isiin malu argattee akkasitti yoo ka deemu ta'e mariin tasgabbaan Oromiyaa keessatti itti tolee haala seera qabeessaan ka cunqurfaman taane ka gahee isii argachuudhaan milkaa'ina akka ta'u taate hedduu ka nama gammachiisu ta'a. Marii hayyooti asirra kennuu jiranis walumaan qabannee ka ilaallu ta'a. Hanga walitti deebinuun nu wajji turaa isiniin jaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya warri chanala kennaaf haara taatan oduu haara qabannee isinii dhiyaanna.
subscribe like nuuf godhaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hedduun isin jaalanna nu dhiyaadha. Uummata keenya waa'ee abaaboo fi waa'ee mootummaan dhugumaan uummata kana waraana bilisummaa Oromoo ni galcha, ni araarama, dhuguma saniin ni araarama. Gaafii keessa kan nama galchu ta'a. Dhugaa dubbachuuf uummati keenya amma dura abaaboon Eltiriyaa irraa galtee uummanni abaaboo kan Eltiriyaa irraa gale sun waraanni bilisummaa Oromoo Eltiriyaa irraa gale sun amma eessa jira? Kunis yoo gale akkam godhuu deema mootummaan kun? Jechuun qaamni sadaffaa kan irratti hirmaate kunis mootummaan qaama sadaffaa maalii beekuu hin feetu? Biyya diimokiraasiitii miti. Jaalmarroon Finfinnee gale jedhanii kuni oduu ta'us dhugaa ta'us jaalmarroon nama gartee qallaalimatti mariidhaaf Finfinnee galee mariidhaaf waan kana irratti hirmaatee ariitii matanaan ni taajee hin yaadu. Maaliif mariin gaariidha. Saba keenya, uummata keenya, ilmaan keenya akkasuma waraana bilisummaa Oromooti uummata saba kanaaf dhaabbate, uummata eenyummaa ofiitiif dhaabbate, uummata gartee kaa'asiifachi hin jenne tokkummaa isaa irra hundaa'ee beelaaf dheebuudhaan qabsoo raasaa keessatti beelaa quufaan gartee ka bakka feete jiraachuu danda'u, ka biyya alaa jiraachuu danda'u dhiisee wanni qabsoo tanatti itti marxifatee baadiyyaa keessatti magaalaa keessaa bahee gartee wanni huura keessa galeefi uummata kana jijjiira jeeti. Jijjiiramuullee haa baattu, jijjiiramuufillee haa baattu, haa daddabullee garuu ilma namaa waan beekuu qabdan. Wanni nu beekuu qabnu tokkoffaa irratti namni kun yoo biyya alaa tana deeme uf jijjiiruu akka danda'u, nafsee ofii akka jijjiiruu danda'u, ilmaan wobootun guutuu yoo biyya alaa tana namuu faca'eetiin jiraatu jira. Biyya baqaa tana keessa jiraatutti. Biyya baqaa tana keessa jiraattee biyya baqaa tana keessa carraa argattee biyya alaa tanas bahuu hin dandeetti. Garuu biyya alaa tana akka baatu inuma beeyta. Garuu woboon tana hin filanne ofii huura keessatti uummata kana jijjiiradee biyya tana jijjiira jee huura keessa gale. Uf jijjiira hin jenne uummata kana jijjiiraa biyya tiyya bilisoomsaa cunqurfama saba kiyyaatiin baasaa jeeti huura keessa gale. Jaalmarroon gaafa 2018 gaafa galuu dideessanii waan ilmi namaa waan murteeffate qaba. Ammas akkuma je'an kana ariitiidhaan ni gala. Ariitinaan Finfinnee dhaqee jiraam. Kunis ka gaafii keessa nama galchuu. Qaamni sadaffaallee yoo irratti hirmaate jaalmarroon ariitiidhaan nama akkas seenuu miti. Garuu yoo seenes nu gammachuudhaa yoo nagaan dubbiin kan hiramtu taate yoo dubbiin kan nagaan dhumatu taate nuuf gartee uummata Oromootiif irra jireettiidha. Woboon garuu laaftumatti qallaalimatti guyyama takka keessatti guyyama lama keessatti jedhee akkasittiin gala jechuun hedduu nama dinqisiisaa. Yoo ka galu taate mootummaan kun hoo hagam carraa qabaaf akkami akkuma gaafa Eltiriyaa galchee waraana kaan Eltiriyaa galchee kaan waraanatti oofee kaan gartee nyaata keessan suuqii dhaqanii akkasii dhuman. Isaan sun amma yoo tokkollee yoo jiraatan Allahu a'lam garuu waan jiraaniif hunda waraanatti oofe mootummaan. Waraana gaafa wanniitti oofee tuunachi dhumatte. Tuunichi hin booji'amte. Tagarii ammoo waraana nyaata suuqii itti naqaniitiin sanqalleetti achitti waraana kaampii waraanaa keessatti nyaatatu waraana fixa jedhanii waan sun dabarsuu turan. Tagarii mana hidhaa turte. Tagarii baqatte. Wanni sun waan yeroo amma waan jiraatii miti. Wanni gaafas waraanni gaafas gale sun hin jirtu amma. Kunoo yoo galee akkam godhuu deema mootummaan? Maal godhuu deema? Kan yaada keessa nama galchuu dhugaa dubbachuudhaaf nu marii araaraa ni feenaa, marii dhugaa ni feenaa, marii gartee saba keenyaa, ilmaan tun ilmaan teenyaa, hundinuu ilmaan teenyaa, obboleeyyan keenyaa, qabsoo bilisummaa Oromoo amata akkasii carraa raasaa keessa gubanii jiruu fiillee hin geessine bilisoomanillee waan takka irra hin geessine yoo mariidhaan ka biyya galanii biyyatti gartee
bakka isaanii maltu ka dhaabanii gartee aangoo kana kennaniif taate hedduu kan nama gammachiisu. Yoo kana taate kan waliin laallu ta'a. Mariin akkuma jaanii itti fufeetii jira jaanii warri marii kana keessaa murtaa'ee jiru akkasuma gartee biyya gartee akka USA, Europe akkasuma Keeniyaalleen keessatti argamtii akkasuma aangoonni mootummaa gugurdoon duraanii akka Jawaar Mohaammed fa'aa Lammaa Magarsaa fa'aa keessatti argamanii eegaa dhufan walumaan kan daawwannu ta'a. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya asumaan hordofaa isiniin jenna. Warri channel keenyaaf haaraa taatan laayikii, sabiskiraaybii, sheer nu godha. Nu hordofaa isiniin jenna. Akka oduu haaraa qabannee isiniin biraan baanutti nagaan nu tura.